بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلوان كنا كنن بيجلا في بيجا كيس جرتن كنن هلا فجاء بلسكين عبد الرجاس أرا نوجا فجات جرتن نوجا دبتشو ده هل فجاء بلسكين عبدين كيس جرو أسو فيديو الآن فيني أسو صورة الآن فيني أين يلنا من الميديا هنران أمانو في فرقة اللي جرو هل إن كيس جرو نموت مأما فرا فكاتني دينا فكاتني قالين سعيدي أمانتا سعيدي قندما هل أدداتين بكون أما ميديا هنا قبض ما يكون جرّم ما نكون أسو أرجعني وان قران كانت هنجابن هنسالفتن هنك عنيان ججورا ولو ما قلت أما وني دبر جرا بكون بكي فمهدون هذا برو أما حمدن دينين لبو أبليس كينيا ولينتاني هابرارو صدركان أبليس كينيا الرجرو صدركا نمني مقالة هم في النجراتن هوسبيتال كيرلاند هوسبيتال أمية هوسبيتال نما كينيا هوسبيتال بودا بيجانا كيسا isa tokko fi isa guddaadha sadarkaa inni illee humna kiyyaa ol jedhee rifarii gara kallattii biraatti barreessaa jiru irra jirra waan ta'eef abdiin bareedaan mucaan rifeensi isaa akkas jiru sun hundi rifeensi sun hundi ka'ee wallahi kallattii kanatu fuula kallattii kanatu mataadha wallahi wabillahi hin beeytan abdiidha nu jennaan amanne malee inni suuraa fi viidiyoon ganama isin argitan suni abdii ta'uu namni hin beeka sun fayyaa qabu abbaan fedhe hin beeka garuu har'a firri barbaade haati isa deessa sudufte ijaallalte kun abdii kiyya abadan hin jettu viidiyoo illee gadhiisuufis suuraa gadhiisuufis waan kana qaama seeraallee qabatee jira ammallee miidiyaaleen imbuusa waan ta'eef dhiifne hundaafuu amma kallattiin maannamu haala ittiin gargaaruu ustaadni keenya afaan takka dubbatan insha Allah ta'ala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanni ta'e rabbiin kuni waan fedhan maratti murteessa jireenyi lafa kanaa waa hedduu qaba waan ati ni ta'a narra ga'a jettee yaadnetu duniyaa kana gubbas irra ga'a gonkumaa waan akkana na mudata jettee sammuu kee keessatti abjuunillee takka argite beekni sirra geessa rabbi obboleessi keenya Abdii Raggaasaa saahibni keenya erga laa ilaaha illallah qabatee waggaa tokko ol tarkaanfatee gara waggaa lamaatiif deemu jira har'a garuu balaan tasaa mana keessaa irra gahe kana jenne jecha kanaan ibsine waan isin garsiisuu dandeenyu miti suuraa akkuma obboleessa kee Heedar jedhe suuraan ganama isin bira gahe sun suuraa akka waan inni fayyaa qabuuti achi as zayitiin qaama isaa jijjiiree zayitiin buskuuta gurraachessu sun hin beektanii fuulli isaa guutuutti gurraacha'ee suuraa ilma namaa tokko hin qabu sa'a kana Abdii Raggaasaa ati beektu sun isaa miti akka itti dubbifnuu fi akka itti arginu fuulama suura maa arguu dadhabnee dhiifna firraa jechuudha. Miirri nuti amma ittiin haasa'uu dandeenyu hin jiru wanni jiru amma uuma sadii qofa. Tokkoffaan wanni Abdii Raggaasaa isinirraa barbaadu maaltu akkas godhee maaliif akkas ta'ee seerri qabatee jira. Nama akkas sirna waan san dalage kophaa jira moo isa duubaatu jira seerri qabatee bulchaan shaggar furiidha seeronni qabatanii irra jira. warri social media gubbaa jirtan abbooti seeraati miti sin warra poolisaati miti qaama seeraati miti sin as gubbaa jirtan qorattanii waan fete yoo garagalchitan seerri waan mataa isaati qoratee irra gahe qofa nutti gabaasa achi booda tarkaanfii itti aanu seeratu fudhata sun dhimma keenya miti sagalee ta'uu galatooma rifachuu keessan galatooma namooma keessan nu garsiisuu galatooma warri itti qoostanillee guyyaan hin naanna'a rabbiin hin fida itti qoostanii warri zayitii jismi isa affeelisanii namni nama rafutti bishaan qabbanaa kun sodaatu bishaan qabbanaa nama isaa rafutti zayitiin bifa saniin itti naqame warri har'atti qoosaa jirtan warri gara amantii naannessitan gara gandummaa fi dhimma dhuunfaa keessanitti naannessitanii ittiin qoostan Abdii Raggaasaa har'a ka'ee isin deebisuu danda'u garuu rabbiin guddaan sun deebii isin deebisuu danda'a rabbi walitti qoosaa jirtan tokko tokko rabbi isin beeka yoo Abdii Raggaasaa isin beeku baatellee nuti arginee garaan nu gubatee waan jennu dhabe. Zayitii qabatanii suuraa ta'anii bara obboleessu. Kuni qoosaa takkaa banii aadam keessatti ilmi namaa akka nurratti hin godhu abadan. Jechuu waan jennu hin qabnu ima dhiifna sarrabbi dhiifna rabbu akka itti kafanu beeka. Talammaffaati Abdii Raggaasaa waan isin barbaadu tokkoffaan du'aa'i. Akka rabbii qaama isaa san keessaa zayitii san baasee lafeen isaa akka hin tuqamne hiddaa fi narviin isaa akka hin tuqamne rifeensaa fi lafeen isaa akka hin miidhamne akka rabbiin baraaru du'aa isinirraa barbaada Abdii Raggaasaa. Inni lammataa ajandaa dhimma akka waan abbootii seeraa taatanitti faana buutanii waan hunda ol garagalchaa deemtan waan abbaa qabu
irraan dhaabbachuudha. Osoo gaafatanii Qabxiin sadaffaan ammatti kallattiin Abdii Raggaasaa keessatti barbaadu gargaarsa. Gargaarsi kun ka gaafataadhu nama gaafataadha nuti gargaarsa nama suuraa namaa uffatee bineensota gaafatutti jirru ilma namaa gaafataa jirra. Gargaarsi har'a mallaqa laafaa miti. Har'a Itoophiyaa keessa nama zayitii bifa kanaan affeelame manni haakimaa yaaluu danda'u sadi qofa jira. Ka dhuunfaa tokko qofa jira. Mallaqa miiliyoonotaan lakkaa'amu gaafata. Amma ajandaa qubee, ajandaa viidiyoo, ajandaa waan adda addaa olii gadi hafarsoo dhiisaa guyyaa tokko maatii keetirra waan akkanaa akka hin geenye fuula rabbiitiif jaalala obbolummaa walii qabu saniif yoo obbolummaan illee dhabame nama ta'u qofaaf ka walii rifannu saniif Abdii Raggaasaa mallaqa birrii 10 illee ta'u birrii 5 illee ta'u akkaawwantii nu jalatti argaa jirtan kanarratti fuuluma rabbii saniif haganallee maxxansaa haganallee kennee dhiisi. Haguma namummaan sitti dhagahamte obbolummaan sitti dhagahamte san yoo suuraan sun tarii seerri hayyamee gabbaafne suuraan sun yoo gabbahe suura addaati takkaa banii aadama akkas ta'e arguu hin dandeessu. Alaa kulli haalin dhaamsinu dhaammannu kanaa xumurannee warri nu rifattanii biyyoota adda addaa irraa maallaqaan hirmaataa jirtan nu qorataa jirtan dhuftanii qaaman hirmaattanii gaafataa jirtan nu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.